Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafu najalatamtoota fi kabajamtoota Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraatu isiniin jedha. Ashama argafu warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaan osoo waliin qoodiin bakkuma jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kee kan inni qulqulluu ramadda isin biraa jiraatu isiniin jedha. Uummata Oromoo isin jaaladhaa isin kabajaa anaa olitti ammoo rabbis naa jaalatu rabbis naa kabaju isiniin jedha. Akka namoonni hedduun akka guddina kiyyaa bitanii akka na jaalatan ni beeka. Warroonni ammoo akka rabbi gaditti jajjabeessitanii akkan guddadhu akkan bota gahuuf hawwitanii na jajjabeessitanii keessanillee dhuftanii na jajjabeessitanii abdiin kutanii akkanumatti fufii jabaadhu hojjedhu warroonni jettanii na jajjabeessitanii bakka kana nageettan hundumti keessanuu isin jaaladhaa isin kabajaa jazaa keessan rabbi isin haa deebisu isiniin jedha ulfaadhaa isin jaaladhaa yoomillee jaalalaa fi kabajaa guddaa isiniif qaba isiniin jedha wallahi dhugumatti onne marraa isin jaaladha warroon ammoo wanta ani hin qabnee fi waan tasuma anarra bira hin jirree fi waan an ofitti hin beekne jecha an hin beekne ofitti naan jettanii na rifachiistan ammoo rabbi jazaa isin haa deebisu. Wanta an qabu yoo taate wanta hamtuu an qabu yoo taate anumaa fi yookaan ammoo isinitti haa deebitu isiniin jedha wallahi ani isiniin dhiifne rabbi isiniin dhiisanii amma jiin keessa jirru kun ji'a ramadaanatitti seenaa jirrallee warroonni nama wanta namni hin qabneen onni namaa cabsitanii qalbii namaa ofitti rifachiistan isiniif gaarii hin ta'u koomentii garagaraa wanta hin taane namni barreessitan sun of beektan waan ta'eef ani garuu isa san yoosuu ribuut godhuu danda'a garuuyyuu onni namaa haala hin taaneef wanta namni sun hin qabneen onni namaa hin cabsinaa akka kiyyaa rakkoo hin qabu namoota biraallee yookaan akkas gootan ta'ee wanta namni sun qabuun osoo jettaniin rakkoo hin qabu yoo dhimma biraarraa qabaatan keessaan dhuftanii osoo itti dubbatanii yookaan ammoo akkanumaan inaaffamaaf jechaadha. Inaaffaaf yookiin waanyoodhaaf wanta namni sun hin qabne yoo jettanii ammoo qalbii nama sanii yoo cabsitan ammoo qalbiin nama sanii isin cabdee isiniif illee gaarii hin taatu keessattuu dubartiin jechuudha. Dubartii taatee ganaa waamee qayyiggattaa ilmoo qabda hin jiraadhaa wanta kana ragaa akkana ta'aa malee maaltu akkasirra gahu hin beektu ooltee bultaa keetu hin beektu garuuyyuu akkuma wanta jireenya kana guutuu ofii keetii uumattee ofii keetii of jiraachisaa jirtu rabbiin dagattee wanta hin taane yoo haasoftan sani xiqqishumallee sodaa rabbii hin qabdan maalidhaa fi namni kamiyyuu islaama qofa osoo hin taane namni amantii biraallee xiqqoo wanta isa uume san beekuu qaba. Akkasii of eegaa isiniin jedha warroonni akkasii namoonni huwwanne namni guddina kiyya hawwitanii namni ammoo na jaalatan guutuma keessanuu isin jaaladha kabajaa guddaa isin qaba rabbi isin haa jaalatu isiniin jedha gaafii namoota hedduuti jechuudha mee arabiyaa majlisii footoo isaa jechaadha poostinuu godhii meenutti mul'isii namoonni naan jettan hedduutu jira dhugaadha yeroo viidiyoodhaan qabadhee dhufu arabiyaa majlisii tokkoyyuu haa ta'u lamayyuu haa ta'u wanta namni sun bitate qabadhee dhufa amma garuuyyuu arabiyaa majlisii hedduu jechuudha akka filannoo isin ta'uu fi akka isin filattaniif qabadhee isin dhufee jira jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana arabiyaa majlisii footoo isaati garuuyyuu isin ammoo haa filattaniif jechuudha filannoo keessaniif bifa hedduu kararii hedduu jechuudha akka filannootitti nama kamiifuu hin ta'a jedhee fedhiin nama hundaatu tokko miti fedhiin nama hundaatu garagara akkuma bifaa fi amalli namaa garagara fedhiin nama hundaatu garagara dirqama fedhiin kiyyaa fi fedhiin obboleettii tiyyaa takka tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Kata'ullee hin jira kan taanillee hin jira sababa saniif jecha arabiyaa majlisii akka isin barbaadanitti akka keessaa filattaniif qabadhee isin dhiyaadhee jira jechuudha yeroo jaalattanii yoo isinitti tole ka jaalattan yoo jiraate asirraa isirshot gootanii akka keessaan dhuftanii ajajattaniif jechuudha akka kana qabadhee isin dhufe akkasuma ammoo warroonni filannoon keessan kanaan adda kabiraallee ta'e jechuudha koomentiin barreessaa akkasuma jechuudha koomentii saniin qabadhee isin dhufa jechuudha uummata akka rakkoo hin qabu. Koomentii irratti gaafiin hedduu hin barraa eessa jirtaa gatii maaliif gatii nutti himi gatii nutti hin himtu warroonni jettan jechuudha nama hedduu koomentii takka lama jedhame hin laakkamne hedduu jechuudha yeroo kamiyyuu bakka jiruu fi gatiillee tasuma osoo hin himin bira darbee hin beeku jechuudha dogongoraan ilma namaa ta'ee namni hin dogongorre hin jiru yoo dogongoraan kan bira darbuu fi osoo hin dubbatin kan bira taruu ta'e noof folchaa isiniin jedha isinitti hima jechuudha fakkeenyaaf arabiyaa majlisiin aynata hedduu fi daraja hedduu qaba jechuudha boondidiin kan jedhamuun kan muka takka ofirraa hin qabne kan sibiila tokko ofirraa hin qabne inni tokko ofirraa hin qabne noommaan isaa jechuudha
بقى كان بوندي دي قفة تأجج شو لا تركي قفة في بوندي دي قفة كهوجة ما شو لا كأكم الرجل كان أو صنطاني كون أما فريم جد أما جد شو لا فريم جد أما فريمين كوني كاجا كم عشان تجرا كم كود أفري تجرا إن درجة الأنزل شو لا akkasuma immoo yookaan amma sanii mul'isaaru kun ammoo boondiitii jedhama. Ka akkanaa kana ta'e lafarraa ol dheerumsisaa jechuudha. Wanti hundi isaa akkana hojjetame. Kana yoo isin jedhu amma kun muka ofirraa hin qabu, sibiila tokko ofirraa hin qabu, boondiitii fi carqii qofaan hojjetame jechuudha. Inni kun abbaa meeqaati kan amma sanii mul'isaaru kun abbaa soddomaati. Inni kun mitirii takkattiin birrii meeqaa birrii 11,000 jechuudha. Abbaa kanumaan ta'e carqii kanaan ta'e muka osoo hin dabalatin hooma takkaa osoo hin dabalatin abbaan 40maati kan amma sanii mul'isaaru kun abbaa 40maati. Inni abbaa 40 kun meeqaa mitirii takkattiin 10,000 fi 500 jechuudha. Isa kanaan carqii kana yoo jaalattan 20 mallee 30 mallee 40 mallee jechuu dandeettan. Garuu kun abbaa 40 kan duratti abbaa 30 kun abbaa 40 jechuudha. Abbaan 40 kun meeqa mitiriin takkattiin birrii 12,000 fi 500 jechuudha. Kunillee abbaa 40. Isin garuu yoo jaalattan yoo isinitti tole yoo barbaadan abbaa 20 mallee abbaa 30 mallee abbaa 40 mallee gochuu dandeettan jechuudha. Sun fedha keessanii fi filannoo keessanii abbaan 40 wanti isin beekuu qabdani abbaan 40 meeqa birrii 12,000 fi 500 jechuudha. Mitiriin takkattiin yookiin kaareen takkattiin. Abbaan 30 meeqa birrii 11,000 jechuudha. Abbaan 20 meeqa 9,000 fi birrii 500 jechuudha. Mitiriin takkattiin jechuudha. Isin ammoo akkaataa manni keessan bal'ina qabuu fi guddina saaloonii keessaniitiin wal qabsiistanii ajajachuu dandeettan jechuudha. Namoonni baay'een maggaarrajaa miqan hojjettaa jettanii maggaarrajaa kan ittiin hojjetamu kan ittiin madaalamu akkaataa qumatii manaatii fi bal'ina isaati jechuudha. Manni keessan manni nama tokko qumatiin isaa hin gabaabbata. Keessumaayyuu manni amma saayizii ammaatiin hojjetamaa jiru kunniin manni zabanaayii kunniin qumatiin isaa hin dheerata namni kamiyyuu hin beeka. Qumatiin isaa kan dheeratu sun meetira 3 fi saantii 50 ta'uu danda'a, meetira 4 ta'uu danda'a. Baay'inni isaa meetira 3 fi saantii 50 meetiriin 4 illee hin jira jechuudha. Meetirii 4 ol hojjechiisee hin beekoni hin jira jedheellee hin beeku garuu jiraachuu mala ani hin beeku jechuudha. Gara kiyya dhugaa dubbatuuf meetiriin 4 dheeraadha jechuudha. Bal'inni isaa immoo meetirii 3 namni tokko bal'inni isaa meetirii 2 barbaaduu danda'a. Akkasuma gatiin isaa akkasuma garagara jechuudha. Fakkeenyaaf amma qumatiin isaa meetira 3 ta'ee bal'inni isaa meetira 2 yoo ta'e 12,000 jechuudha. Akkasuma immoo qumatiin isaa meetira 3 walakkaa ta'ee dalgi isaa meetira 3 walakkaa yoo ta'e birrii meeqa 17,000 fi 800 fi birrii 20 jechuudha. Akkasuma jechuudha namoonni barbaadanii ajajachuu barbaadan Arabiyaa Majlisii irraa maggaarrajaa maachii isaa maal kana qofaa meeshaa farniicharaa jechuudha. Meeshaalee mana keessaa hunduma isaayyuu ajajachuu barbaadan gara kiyya goottaa siniin jedha. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Yoo ani wanta an balleessee fi dogongora wayii irratti argitanii na gorsaa na deeffadhaa siniin jedha. Yoo wanta gaarii irra jiraadhee karaa naan irra jiru kun karaa qajeelaa fi karaa isin gammachiisu yoo kan ta'u ta'e na jajjabeessaa laayik sheer na godhaa siniin jedha. Viidiyoon kiyya kun baay'ee ilaalamaa hin jiru duraan ilaalamaa ture. Zamoona kana maal akka ta'e hin beeku anumatuyyuu wanta gaarii gadhiisaa hin jirre immoo isinuma hin gammachiisin laata baay'ee ilaalamaa hin jiru baay'ee sana ilaalaa siniin jedha. Baay'ee isin jaalladhaa isin kabajaa umurii gaarii naa jira.